Oduu keenya jalqabaatiin aktiivistiin beekamaan saba Tigraay Aluulaa Salamoon sirna eebba kitaaba Jawaar Mohaammed Waashingitan DC'tti gaggeeffame irratti keessummaa kabajaa ta'uudhaan affeerrame. Aktiivistiin kun waltajjii irrattis haasawa taasisee jira. Jawaar Mohaammed wajjiniin garaagarummaa yaadaa qabaadhus garaagarummaa irratti xiyyeeffadhu isa wajjin hojjechuun barbaada jechuudhaan dubbatee jira. Dhimmi kun immoo namoota tokko tokkorra Jawaar irratti qeeqa kaasee jira. Haasawaa aktiivistii kana afaanuma isaarraa kanan isin dhaggeeffachiisu ta'a garumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin Itoophiyaatti ji'oota 6 darban keessatti haadholiin 620 da'umsaan wal qabate yoo du'an daa'imman 352 immoo beelaan du'uun ibsame. Dhimma kanas bal'inaan kanan isiniif gabaasu ta'a. Oduu gama biraatiin immoo boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa waajjiraaleen mootummaa miindaa hojjettoota isaanii irraa miseensummaa paartii siyaasaatiif kallattiin kutuudhaan paartiiwwaniif akka hin galchine dhorkuudhaaf wixinee seeraa qopheessetu jira. Egaa daawwattoota gamee miidiyaa amma gara bal'ina oduuttan darbaa warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaaf kan biyya alaa kan dhugaa ta'an guyyaa guyyaadhaan argattu. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin aktiivistiin beekamaan saba Tigraay Aluulaa Salamoon sirna eebba kitaabaa Jawaar Mohaammed Waashingitan DC'tti gaggeeffame irratti keessummaa kabajaa ta'uun affeerrame. Waltajjicha irrattis obbo Jawaar bukkee taa'uun haasawa taasisee jira. Aktiivistiin Tigraay obbo Aluulaa Salmoonis wayita lola Tigraayitti uummanni Oromoo nu bukkee dhaabbattanii sagalee nuuf taatanii jirtu keessumaa diyaaspooraan Oromoo oolmaa nurraa qabdu jechuudhaan jabeessanii uummata Oromoo galateeffatanii jiru. Aktiivistiin kun itti dabaluunis namoonni baay'een dhimma Tigraay irratti Jawaar Mohaammed irraa gaaffii qabu. Anis ammallee Jawaar Mohaammed waliin garaagarummaa yaada cimaan qaba. Garuu amma garaagarummaa irratti hin xiyyeeffadhu waliin hojjechuu qabnas jedheetu jira. Jawaar Mohaammed aktiivistii saba Tigraay waliin bifa kanaan haasawa gaggeessuun isaa immoo namoota tokko tokkorraa keessumaa immoo deeggartoota mootummaarraa qeeqni akka isarratti ka'u taasiseetu jira. Mootummaa kana deeggaruun kan beekamu Atileet Fayyisaa Leellisaallee fuula FB isaa irratti dhimma kanarratti qeeqa kaaseetu jira. Haasawaa aktiivistii beekamaan saba Tigraay Aluulaa Salmoonis akka ittaanutti gabaabinaan dhaggeeffadha. ብዙ ሰዎች ከትግራይ ጋር በተያያዘ ብዙ ጥያቄ አላቸው ጃዋር ላይ አውቃለሁ። ይሄንን ከነሱ በበለጠ ደግሞ እኔ በቅርብ ተገናኝተን ተወያየንበት በሰራንበት ከነሱ የበለጠ እንዲያውም እኔ ብዙ ልዩነቶች አሉ። ግን እዛ ላይ አይደለም አሁን የምናተኩረው። አሁን የምናተኩረው እንዴት ተቀራርበን ስለ ህዝባችን የፖለቲከኞች ልዩነት እንደተጠበቀ ሆኖ ህዝቡ ግን መቀራረብ አለበት። በተለይ በዚህ አጋጣሚ የኦሮሞ ተወላጆች በተለይ በዲያስፖራ ያላችሁት የትግራይ ጦርነት በነበረበት ጊዜ በጣም በተሰበረ ልብ በጣም አዝናችሁ ላደረጋችሁት ሶሊዳሪቲ በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። Oduu keenya kan biraatiin Itoophiyaatti ji'oota 6 darban keessatti haadholiin 620 da'umsaan wal qabate yoo du'an daa'imman 352 immoo beelaan du'uun ibsame. Bara baajataa kana ji'oota 6 darban keessatti haadholiin 620 sababa da'umsaan wal qabatee fi daa'imman 352 immoo beelaan du'uu isaanii Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksise. Dhaabbatichi kana kan beekse gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa gurraandhala 2025 mana maree bakka bu'ootaatti koree dhaabbii dhimma fayyaa misooma hawaasummaa aadaa fi ispoortiif dhiyeesseen ta'u gaazexaan Reeppoorter gabaaseetu jira. Akka gabaasa kanaatti haadholiin 620 ta'an sababa da'umsaan wal qabatee du'uu isaanii kan ibsame yoo ta'u sababni du'a isaanii garuu bal'inaan ibsamuu dhabuun isaa koree dhaabbii mana marichaan gaaffii kaaseetu jira. Miseensa koree dhaabbii kan ta'an obbo Tasfaa'un Boggaalee gabaasa kana irratti hundaa'uun gaaffilee kan kaasan yoo ta'u sababni du'a haadholii da'umsaan wal qabatee lubbuu isaanii dhaban maaliif bal'inaan akka ibsuun hin danda'amne gaafataniitu jiru. Gama biraatiin ji'oota 6 darban keessatti hanqinni nyaataa hamaan biyyattii keessatti mudachuu gabaasichaan kan akeekame yoo ta'u kanarraa kan ka'e daa'imman 352 du'uu fi daa'imman 232 fi 389 immoo dhukkubsachuu ibsameetu jira. Kana malees weerarri busaa hojiirra oolmaa karoora bara 2016 walii wal bira qabame yoo ilaalamu dachaa 2 dabaluun lammiilee hedduu dhukkubsachuu fi du'aaf sababa ta'aa jiraachuunis ibsameetu jira. Oduu keenya kan xumuraatiin boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa waajjiraaleen mootummaa miindaa hojjettoota isaanii irraa miseensummaa paartii siyaasaatiif kallattiin kutuudhaan paartiiwwaniif akka hin galchine dhorkuudhaaf wixinee seeraa qopheesseetu jira. Wixinee labsii boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhiyeesse kanarratti
dhimmoota haaraa paartilee siyaasaa ilaalchisuun hammate keessaa tokko madda galii paartilee siyaasaa kan ilaallatudha. Seerri hojiirra jirus ta'e kan fooyya'insi taasifameefis dursaan kan eeran maddi galii paartilee siyaasaa galii miseensotarraa walitti qabamu akka ta'e eeru. Buusiin akkasii kun kan miseensonni fedhii isaaniitiin paartilee siyaasaatiif buusanidha. Hojjettoonni waajjiraalee mootummaa keessa hojjetanii fi miseensonni paartii biyya bulchuu ta'an ammoo buusiin kun kan kaffalamu kallattiidhaan mindaa hojjettootarraa waajjiraalee keessa hojjetanii muramuudhaan yeroo tokko tokko ammoo hojjettoonni mootummaa fedhii isaanii malee buusiin kun mindaa isaanii irraa akka citu yeroon komii itti dhiyeessanis jiraachuutu himama. Wixineen fooyya'insa labsii amma boordiin filannoo dhiyeesse kun waajjiraaleen mindaa hojjettootarraa buusii miseensummaa akka hin kunne ni dhorka. Kana qofas osoo hin taane wixineen kun kaadhimamaan paartii siyaasaa kennaa yookiin deeggarsa nama kamiinuu kennamuuf dhuunfaadhaan akka hin fudhanne dhorkeetu jira. Deeggarsa yookiin kennaa akkasii fudhachuu kan danda'an karaa paartiitiin qofa akka ta'es akeekeetu jira. Akkasumas wixineen seeraa kun haaluma wal fakkaatuun bakka hundatti filannoon biyyoolessaa gaggeeffamuu bakka hin danda'amnetti filannoon yeroo garaagaraatti gaggeeffamuu akka danda'us ni labsa. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhimmoota kanneen kan beekse wixinee fooyya'insa labsii filannoo Itoophiyaa galmee paartiiwwan siyaasaa fi naamusa filannoo mariidhaaf dhiyeessee irrattidha. Baatii amajjii darbeerraa eegalee wixinee qaamolee dhimmi isaa ilaallatu garaagaraa waliin mariin irratti taasifamaa kan jiru yoo ta'u, kunis kan labsii filannoo fi paartilee siyaasaa waggoota 5 hojiirra ture kan bakka bu'udha. Bulchiinsa ministeera muummee Abiyyi erga aangoo qabateen booda kan fooyyeffame seerri hojiirra jiru akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa bara 2012 ture. Wixineen fooyya'insa dambii filannoo haaraa kutaalee 9 fi boqonnaawwan 177 caasafame kun filannoo akkasumas galmee paartilee fi dhimmoota sochii ilaallatan irratti jijjiirama taasiseetu jira. Dhimmoota wixineen labsii fooyya'insa filannoo galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo haaraan kun hammatu keessaa tokko naannolee hundatti yeroo wal fakkaatutti yeroo filannoon biyyoolessaa gaggeessuun hin danda'amnetti filannoo dheeressuu raawwachuu kan ilaallatu keessatti argama. Filannoon waliigalaa bakka bu'oota uummataa fi miseensota mana maree naannolee filachuuf taasifamu waggaa 5 biyyattii guutuutti haala wal fakkaatuun akka gaggeeffamu wixinee seeraa kanarra taa'eetu jira. Haa ta'u malee filannoo waliigalaa haala wal fakkaatuun bakka hundatti gaggeessuuf haalli hin dandeessine uumamuu akka danda'u wixineen kun kaaseetu jira. Isaan keessaas haalawwan dhimmoota nageenyaa, weerara, balaa uumamaa fakkaatan jedhamuun eeramaniitu jiru. Wayita haalli akkasii mudatutti boordiin filannoo mana maree bakka bu'oota uummataa waliin mari'atuun filannoon yeroo garaagaraatti gaggeeffamuu akka danda'u kaa'eetu jira. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa sababoota nageenyaatiin filannoo waliigalaa iddoowwan garaagaraatti yeroo adda addaa gaggeessaa turuunsaas ni yaaddatama. Gabaasa kanaaf BBC wabeeffanne. Egaa daawwattoota keenya warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa biyya alaa guyyaa guyyaan argattu waan waliin turtaniif galatooma. Nagaan tura.